السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشما هاركفوني أكم جرتن هردفتوتا چاينا لا اسمارتي باري اس بي أكم جرتن نجا فيرا نجا في جلال خينيا بكما يسن جرتنتي سن هادك أوين إيغانا أرانتنا كما يسن فيديو خانا يرتي أركتن بادية تكا خيسة ديمني مسجدة تكو بادية hamtuu takka keessa dhayinee jechuudha. Baadiyyaan tun hedduu fagoodha. Lafti makiinaa hin dhayitu makiinarraa fagoodha buutee miilaan dhuftaa jechuudha. Karaa waan hin jireef sababa biyya akkasiisan keessatti masgiida fooqii fooqii masgiida magaalaa caalturra jaaruu qabnaa jedhanii hawaasni biyyattii osoo aalimni tokko biyya san keessa hin jirre shayiniin jiru amantii islaamaa tana uummanni ganda sanii nama deemee bika bira qaree malee haachiti keessa taa'ee qaraasisuulleen hin jiru jechuudha. Masgiida bifa ajaa'ibaa kanaan jaaran jechuudha. Fadhii rabbiitii fi sodaa rabbii kan qaban irraa kaka'uudhaan masgiida akkabaabii san hinittuu takkaa hin argamin jaaruu danda'anii jechuudha. Ganda kana hedduu nama ajaa'ibsiisaa. Mukaa fi sibiila feerroo kana fiduutu jira yeroo fooqii takka jaaran warri naannoo sanii hundi irratti hirmaachuudhaan maallaqa waan qaban walitti buusanii yaada bareedaa tokko uumanii masgiida kana akkuma isin argitan kana bifa kanaan jaaruu danda'anii jiranii jechuudha. Masgiida kana ganda kana dhiisiiti magaalaa ganda kanaatu hin jiru jechuudha. Biittituun gobbee caalaa jamtii gobbee caalaa keessa fooqii dhiisiiti. Manni nugaa qaslaa bulukeetaan jaarame hin jiru. Amma ol beetiin isin garsiisamee irrattiin ol ba'uu jira jechuudha. Amma qoqqobii isaa tana qunnootee akkuma isin argitan kana gandarlee qunnootee kanatti gwaalaaltan mana tokko jira. Mana biyyee sanuu manni biyyeetii jira. Baadiyyaa akka taate asirratti isinii mul'achuu ni danda'a jechuudha. Karaa makiinaatis akka hin jirre ol ba'ee isin garsiisaatiin jira. Amma darajaa gubbaa xumurree darajaa lammaffaa eegaluuf yaan jechuudha. Waggaa tokko turtii waggaa tokko keessatti turtii yookaan baay'ee 7 eegalamee hanganatti darajaa duraa xumuranii duruun gama jalaa namni nu itti salaatoo eegalee jira jechuudha. Masgiida kana keessatti akkuma amma isin argaa jirtan kana qunnooti kaameeraa bilbilaaniin waraabuu jiru waan ta'eef silaa achi siqee bal'isee isin garsiisee tola. Garuu kanumatu isiniif mul'ata jeetii yaada masgiinni kun bifa ajaa'ibaatiin ijaarame asumaan maashaallah irraa jaahuunti jedhanu hawaasni keenya kun akkama hangam takka amantii islaamaa tana fedhanii garuu ammoo ganda kana keessa imaama tokko ganda lama salaachisu jira. Amantii islaamaa tana ijoollee deemtee qaroo jirtu malee hedduu akkas hawaasni hubannoo amantii islaamaa irratti waan qaban hin qabanii jechuudha. Ka'innaa jaalala rabbii masgiida guddaa kana jaaran keessa silaa akkamii ganda kana keessa sheekootiin teenya gurguddoon aalimni dhufee uummata kana irratti daawwaa haa godhu taate gandi kun hangam takka islaaminaa jabeessee islaaminaa babal'isuu danda'a jechuudha. Amma asirratti masgiida kana silaa namni wallaalaan tokko dhufee masgiida kanaa maa ijaartanii haraami masgiida kanaa ijaaruun haraami jeen hawaasni masgiida kana takka asuma dhiita takkaanii diiguu ni danda'a sadarkaa jettu irratti jechuudha. Saniifuu sheekan keenya dhaamsiniin hangamanumaan isinii dhaamuu barbaade sheekootiin islaamaa ta'aa jirtu daawwaa baadiyyaa warra silkiin fayyadamne warra yuutuub irratti ilaalle warra feesbuukatti ilaalle keessa dabruu osoo hin taane akka nama keessa dabruutti daawwaa gabaabduu tokko keessa godhuu hin taane keessa dhaabbatanii akka daawwaa keessa godhanii dhaamaa fi nagaan turaadha.